Ashama akkam jirtu maatiin chaanala keenya ani nagaa kooti guyyaa har'aa immoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf viidiyoo utuu hin hojjetiin turre jirra. So har'a viidiyoo keenya haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. So akkuma waadaa isiniif gallee turre teelegiraam chaanaalii keenya irratti beeksisne turre remedial biology final exam kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So biology akkasuma mul'atu biology remedial examination kan jedhu gaaffii muraasa gaaffii paartii jalqabaa kanaan gaaffii muraasa kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Chaanala keenyaaf haara kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun hin dagatinaa. Yeroo dheeraadhaaf kan nuun banne waan tokko sirreessuuf jenneetudha. Akkuma beekamu chaanaliin keenya Caalee Akaadaamii irraa gara Moonet Akaadaamiitti jijjiiramee jira jechuudha. So si'achi Moonet Akaadaamii subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun gaaffii yaada qabdan immoo karaa koomentii akkasumallee karaa teelegiraamii keenyaa nu barreessuu ni dandeessu jechuudha. So har'a gaaffii muraasa paartii jalqabaadhaanii gaaffii 15 kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti nu waliin tura. Gaaffii tokkoffaan akkuma argamu maal jira? All of the following are the values of to develop for what fight against HIV except A. Self-esteem involving self-confidence, B. Respect and care for others, C. Homosexuality, D. Responsible sexual behavior. So warreen kana keessaati values of value kan HIV ofirraa ittisuu kan ta'e kamidha yookaan immoo warreen jiran hunda isaanii keessaa hundi isaanii ta'anii tokko garuu isaan miti jechuudha. So self esteem involving self confidence yookaan eerni jiru kun maalidha? Important jechuudha to resist the HIV. Akkasumallee respect and care for others inni dubbiirra jiru immoo inni illee akkasuma maalidha? Discourage behavior kan ta'e maaliif riskii akka HIV dhaan hin qabamneef kan nu gargaarudha jechuudha. Sirratti hin argamu garuu homosexuality jedhamu inni maal miti jechuudha? Values of fighting against HIV osoo hin taane inni maalidha? Sexual orientation wanta asuu jechuudha. Kanaafiyyuu it is irrelevant to what personal values in HIV prevention. So kanaafiyyuu sirra isa jiru kana ta'a jechuudha. Dirratti hin argamu responsible sexual behavior inni dhugmo critical wanta maal ta'edha inni HIV karaalee HIV itti daddarban warreen hir'isan keessaati isa tokkodha. Homosexuality yookaan garuu qaama wal fakkaataa ta'een wal quunnamtii saalaa gaggeessuun garuu maal miti jechuudha? Values of fighting or fight against HIV osoo hin taane inni maalidha? Waa'ee sexual orientation kan haasa'udha jechuudha. Kanaafiyyuu siira inni jiru deebitaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan it is true to say that A. all bacteria are parasites, B. Flagellates the characteristics of bacteria, C. all bacteria have cell wall, D. all bacteria have external membrane outside peptidoglycan cell wall. So lammaffaa irratti kan argamu kuni A irratti inni argamu all bacteria are parasite false jechuudha. Bacteriyoonni hundi isaanii maxxantumini. Sababni isaa some are what beneficial or free living warreen ta'anillee jiru jechuudha. Flagellates characteristics of bacteria. Kunillee maalidha? False jechuudha. Fakkeenyaan bacteriyaan hundi isaanii maal qabu? Flagella qabu. Hin qaban jechuudha. Hundi isaanii osoo hin taane all bacteria jedha sirraati. Hunda isaanii miti. Sirratti hin argamu all bacteria have cell wall. Baay'inaan mostly truudha garuu fakkeenyaa warreen akka mycoplasma fa'aa warreen ta'an immoo maal hin qabani? Cell wall hin qaban jechuudha. D irratti hin argamu all bacteria have external membrane outside inni jedhu kun kamiif duwwaa irratti jechuudha. Dhugaanni kan ta'u gram negative bacteria qofaadhaaf hojjeta jechuudha wanti kun. Gram negative bacteria irratti D irra inni jiru kun dhugaasa taasisa. Garuu gram positive bacteria irratti soba isa taasisa jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffii kanaaf deebii hin ta'a kan jedhamu kamidha jechuudha? Siidha jechuudha.
haa ta'u malee baakteeriyaa hundi isaanii illee ammayyuu maal miti jechuudha inni siirra jiru kun seelii walii yookaan ciccaa seelii hin qabanii warreen akka maayikoopilaazmaa fa'aa kun ciccaa seelii hin qabanii wanta ta'eef jechuudha. So gaaffii sadaffaan which of the pieces of equipment do biologists uses to sterilize objects? Meeshaa biologistiin tokko objectii tokko ittiin sterilize gochuudhaaf fayyadamu maal jedhamana? A. Wethervase, B. Incubator, C. Centrifuge, D. Autoclave. So Wethervase maal fayyada? It is used to heat substances. Substance tokko wanta tokko heat gochuuf yookaan ho'isuuf kan fayyadudha jechuudha. Wethervase malee sterilizationidhaaf kan fayyadame. Incubatoriinis akkasuma maal fayyada? Growing culture yookaan immoo it is used for growing cultures. Wanta tokko ittiin guddisuuf jechuudha yookaan miidiyaa wayii tokko biologistiin tokko kan inni ittiin grow godhu maalidha? Incubatoriidhaanidha jechuudha. Kanaafuu sterilizationidhaaf yookaan sterilizingiif hin fayyadu jechuudha. Centrifuge'n jedhamu kun immoo sirriitti hin argamu maaliif fayyada jechuudha? Separating substance tokko separate yookaan immoo gargaritti baasuuf kan fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf isa sin ta'u jechuudha. Diirra inni jiru maal jedha? Autoclave. Inni it is used to heat or pressure to sterilize. Kanaafiyyuu objecti tokko sterilize gochuudhaaf kan nu fayyadamnu maalidha jechuudha? Diirratti isa argamu kana jechuudha. Gaaffii afuraffaa in genetic engineering which of the following is used to stitch the gene into another DNA molecule? Genetic engineering keessatti jiinii tokko gara DNA molecule tokkotti stitch gochuuf kan fayyadu kamidha? So irratti hin argamu plasmididha. According plasmid maalidha? It is a vector but it is what? It is not the enzyme for joining. Enzyme miti jechuudha. Joiningidhaaf kan fayyadu miti. Maaltu plasmid garuu maalidha? It is a vector. Warreen jiran sana keessaatii yookaan immoo warreen akka liigeesii fa'aa pooliimersii fa'aa miti jechuudha. Haa ta'u malee biirratti hin arginu restriction endonuclease. Inni kun immoo maalidha? DNA kutuudhaaf yookaan immoo it is used to cut DNA not to join. DNA walitti fiduuf osoo hin taane gargar baasuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Maaltu restriction endonuclease inni jedhamu. Sirriitti nu arginu liigeesii. Liigeesiin maalifidha? Joins DNA fragments together. Liigeesiin DNA walitti maal gochuuf? Join gochuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Kanaafiyyuu sirriin jiru deebisaadha jechuudha. Biirratti inni argitan pooliimersii maalifidha kan inni fayyadu? Synthesizes DNA. Synthesize gochuufidha. Nammoo jechuudha. Kun pooliimersiin synthesize gochuufi restriction endonuclease immoo nucleasiin maaliif jedhan immoo cut gochuuf jechuudha. Cutidhaafidha. Plasmidii immoo akka vectoriittidha kan inni fayyadu jechuudha. So join gochuudhaaf kan fayyadu maalidha jechuudha? Liigeesiidha jechuudha. Kanaafiyyuu sii ta'a. Gaaffii shanaffaan the first step of scientific method involves first step scientific method keessatti first step isa kamidha kan jedhudha jechuudha. Irratti hin arginu performing an experiment. Performing an experiment. B. Making observation. C. Forming hypothesis. D. Predicting the results of experiment. So warreen kana keessa first step kan ta'e kamidha jechuudha? B irratti argamudha jechuudha. Making observation. Making observation maalidha? First step dha. Achi booda performing experiment warreen jedhaman kun meeqatu jiru? Isaan baay'eedha jechuudha. Yaada chapter 1 irratti jalqaba irratti hin barattu making observation irraa kaasee question jira. Observation keessatti waa'ee wanta sana
observe goona lamaffaarratti question ila asking question based on the observation sadaffaarratti immoo hypothesis jira jechuudha. Hypothesis immoo to form the testable explanation or prediction wanta sana experiment isa predict gochuu yookaan immoo testable gochuudha jechuudha. Afuraffaarratti maal goona explanation ida yookaan immoo experiment sana maal goona jechuudha perform goona jechuudha. Ittaansi shanaffaarratti data collection and analysis. Shanaffaarratti data sana collect goona akkasumallee analyze goona jechuudha. Ja'affaarratti conclusion ila torbaffaarratti deebinee maal goona jechuudha report goona jechuudha. Kanaaf iyyuu first step in sagamidha jechuudha making observation ita jechuudha. Gaaffii ja'affaan all of the following ways are the role of antiretroviral drug to reduce spread of HIV with a person except. So undi isaaniiyyuu eeran jiru block enzyme involved in three phase. B. Activate assembly of virus in particles. C. Block reverse transcription. D. Block protein synthesis. So warreen kana keessaati role of antiviral drug kan ta'e baay'ee isaanii isaanirra garuu tokko sabiti jechuudha. HIV tokko reduce gochuudhaaf roolii kamtu sirrii miti kan jedhudha jechuudha. So eeran itti arginu block enzyme involved in three phase kan jedhu kun maalidha? It is valid role, valididha jechuudha. Valididha intaa jechuudha. Biirratti hin arginu reverse block reverse transcription ni jedhu innis akkasuma maalidha? The key functions of antiretroviral jechuudha innillee. Haa ta'u malee siirratti hin arginu activate assembly of virus particles inni jedhu kun sirrii miti jechuudha. Sababni isaa drugs activates the virus. So kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha? Siirra osoo hin taane dhiifama activate assembly of virus particles biirra isa jiru jechuudha. Biirra isa jiru. Kanaaf iyyuu deebiin isaa biitaa jechuudha. Biira. Gaaffii torbaffaa which one of the following biological equipments is useful for biology laboratory? Biology laboratory daafi meeshaan fayyadu kan jedha. A. Petri dish. B. Theodolite. C. Plant press. D. Pitfall traps. So Petri dish ni akkuma feennu maal fayyada? It is used for culturing yookaan immoo wanta tokko saampilii tokko maal gochuu fi tursiisuu yookaan culture gochuun culture gaafa jedhamu biology keessatti maalidha? Saampilii dha jechuudha kan inni bakka bu'u. Kanaaf iyyuu Petri dish ni ta'a. Sterility kan jedhamu kun immoo maalidha? It is used for measuring angles of surveying wanta laboratory keessatti nu fayyada jechuudha inni kun. Akkasumallee plant pressing illee biology keessa laabii keessatti kan inni fayyadu. Pitfall traps ecological field study keessatti kan inni fayyadu. Inni illee maalidha jechuudha? Laabii keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu laabii yookaan laboratory keessatti kan nu fayyadu Petri dish dha jechuudha. Kanaaf iyyuu deebisa ta'a. Gaaffii saddeettaffaa viruses differ from other cellular organisms in that viruses are A. Leukocytes, cellular organelles. B. Presence of genetic materials. C. Have circular DNA. D. Reproduce inside the host. So, cellular organism irraati virusiin addadha. So, kana jechuun virusiin maalidha jechuudha? Eerratti hin arginu leukocytes cellular organelles inni jedhamu kun maalidha? Forces asaas jechuudha. Hin ta'u inni sirriimni presence of genetic materials true dha garuu unique miti jechuudha.
genetic material qaba garuu unique kan ta'e miti. Circular DNA murtoo gar tokkoon isaanii qabu gar tokkoon isaanii immoo qabu. Some are have but bacteria jechuudha garri caalaan isaanii kan qaban circular DNA bacteria. Haa ta'u malee reproduce inside the host the unique feature jechuudha yookaan immoo vaayirasii adda kan taasisu maal gochuusaadha reproduce inside the host ta'uusaati. Kanaafiyyuu the answer is B. Gaaffii sagalaffaa the minimum distance of which microscope is capable for distinguishing 2 points separate is A. Staining, B. mounting, C. resolving power, D. magnification. So distaansii murtaa'aa tokko irratti maayikirooskoopiin wanta lama adda baasuudhaaf kan fayyadu yookaan immoo teekniikoota jiran kana keessaa isa kamidha. So staining jechuun technique to see structure yookaan caasaa wanta sanaa ilaaluudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Maaltu staining is used to see the structures of that organisms. Mounting jedhamu kun immoo maaliif fayyada? To prepare the sample qopheessuuf kan fayyadudha jechuudha. Akkasuma siirratti hin arginu resolving power. Resolving power is what? It is the ability to distinguish 2 points. Kan inni fayyadamu maalidha? Kan inni fayyadamu resolving power jechuun maal jechuudha? Wanta yookaan immoo dandeettii pointii garaagaraa lama maal gochuuf distinguish gochuuf kan fayyadudha jechuudha. Magnification jechuun immoo maalidha? Enlarges image yookaan immoo image sana guddisnee ilaaluudhaaf kan fayyadu yookaan resolution miti garuu maalidha? Image san enlarge goonee yookaan immoo enlarge godhee kan nutti agarsiisu jechuudha. So kanaafiyyuu maayikirooskooppii yookaan immoo dandeettii 2 point yookaan immoo ability to distinguish 2 points kan qabu kamala jechuudha. Resolving power jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsa siita. Gaaffii 14ffaan in a very strong structural molecule implant is formed by hydrogen bonding between the chains of glucose molecules is A. wax, B. starch, C. cellulose, D. glycogen. So strong structural molecule implant is formed by hydrogen bonding between glucose and the chain CK kan ta'e kan waxii gaafa laalu waxiin akkuma beekamu maalidha? It is lipid not carbohydrate. Carbohydrate miti jechuudha. Maalidha inni lipididha. Akkasuma starchii yoo laalle starchiin maalidha? Is the storage of polysaccharide. Carbohydrate garuu storage of maalidha? Polysaccharide jechuudha. Haa ta'u C yeroo ilaallu C'n cellulose jedha. Cellulose immoo it is the structural forms fibers with hydrogen bonds. Hydrogen bond wajjin ta'ee fiberii maal kan godhu jechuudha? Form godhu jechuudha cellulose. So kanaafiyyuu chains of glucose yookaan immoo formed by hydrogen bonding between chains of glucose kan ta'e kam jechuudha? Cellulose jechuudha. So akkuma beeknu glycogen immoo maalidha? Storage forms of animals jechuudha. Storage forms of animals dha. Kanaafiyyuu the structural or the fibers which is formed with hydrogen bond is known as cellulose. So kanaafiyyuu C jechuudha. So gaaffii 11ffaan what color do gram negative bacteria stain with gram stain? So akka beeknu bacteriaan gram negative fi gram positive jedhamee iddoo lamatti qoodama. So A purple dha, B white, C pink, D red.
So yeroo baay'ee beekna gram negative bacteria keessatti keleriinsa yookaan pigii yookaan reedii ta'a jechuudha. Ta'u malee gram stain irratti gaaf ta'u maal ta'a kan jedhamu jechuudha. So purple ta'uudhaaf purplein gram negative positive dha yeroo san. Purple ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Gram positive. Haa ta'u malee white ta'uuf immoo valid dha not valid dha ta'uusasi. So pink ta'uudhaaf yookaan seerris jiru maal ta'a acceptable dha. Garuu ready ranni jiru yookaan D ranni jiru it is used to synonymously with pink. So kanaaf iyyuu gram negative bacteriaan gram stain using maal ta'a jechuudha. Keleriinsa ready ta'a jechuudha. So the answer is D. So gaaffii 12ffaan among the following organisms which one belongs to Eukaryotes? So akkuma beeknu organismiin yookaan immoo Eukaryotes fi Prokaryotes jenneetu iddoo lamatti qoonnaa. So warreen kana keessaatii Prokaryotes kan ta'e yookaan immoo Eukaryotes kan ta'e yoo adda baafne deebii kana deebisuun nutti ulfaata jechuudha. A Streptococcus, B blue green algae, C bacil, D Parmaceae. So akkuma beeknu Streptococcus kun maalidha? Types of bacteria dha. Streptococcus is a bacteria. So bacteria is what? It is prokaryotic. Prokaryotic jechuudha bacteria. Haa ta'u malee blue green algae immoo maalidha? It is prokaryotic. Fakkeenyaaf cyanobacteria fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Asirratti basilii yoo isheen nuun arginu kun prokaryotic dha. Inni illee types of bacteria keessaa isa tokkodha. Shape rod yookaan immoo rod shaped bacteria dha jechuudha. So Parmaceae yoo fudhannee ilaalle immoo maalidha? Protistidha yookaan protistadha. Nucleus qaba. Kanaaf iyyuu maalidha jechuudha? Eukaryotic dha jechuudha. Eukaryotic jechuun warreen maal ta'anidha? Warreen nucleus qabanidha jechuudha. Prokaryotic jechuun immoo warreen nucleus hin qabnedha jechuudha. Kanaaf iyyuu A fi B C irra jiru warreen jiran kun maalidha? Baakteeriyaadha. Baakteeriyaan immoo maal hin qabu? Nucleus hin qabu jechuudha. So kanaaf iyyuu D ta'a deebisa. Gaaffii 13 which of the following element is found in protein and nucleic acid but does not occur in carbohydrates? Elementoota armaan gadii keessaa proteinii fi nucleic acid keessatti ni argama garuu carbohydrate keessatti hin argamu jechuudha. So A irra ni jiru hydrogen dha, B nitrogen, C oxygen, D carbon. So gaaffii 13ffaa kanaaf maal ta'a jechuudha? Akkuma beeknu hydrogeniin found in all biomolecules. Biomolecules warreen ta'an keessatti hunda isaanii keessatti hin argama jechuudha. Nitrogenii fudhannee yoo ilaalle nitrogenii inni immoo proteinii keessatti hin argama yookaan amino acidii keessatti hin argama akkasumallee nucleic acidii keessattis ni argama jechuudha. C irratti hin arginu oxygenii innillee proteinii nucleic acidii fi carbohydrate keessattis hin argama. Carboniin illee akkasuma jechuudha. So kanaaf iyyuu proteinii fi nucleic acidii keessatti qofa kan argamu maalidha jechuudha? Nitrogenii dha jechuudha. Nitrogenii qofatu argama. Carbohydrate keessatti kan argaman maalidha? Carboniin jira, CHO jechuudha. Carbonii, hydrogenii fi oxygenii qofadha jechuudha. So kanaaf iyyuu nitrogeniin hin jiru. So deebiinsa nitrogenii ta'a jechuudha. Gaaffii 14ffaan lipids are distinguished from other organic molecules because they A form large protein molecules, B dissolve easily water, C do not dissolve water, D contain carbon, hydrogen and oxygen. So deebiinsa form A irra ni jiru form large protein molecules ni jiru forsiisa taasisa jechuudha. Lipidiini large protein molecule form hin godhu. Akkasuma B irratti ni arginu immoo dissolve easily in water. Inni sobaadha isa taasisa jechuudha. Sababni isaa bishaan keessatti hin bulbulaman
lipidii sababni isaa maalifidha hydrophobic wanta ta'aafin jechuudha. Hydrophilic yoo ta'an hydrophobic jechuun immoo maalidha bishaan keessatti warreen bulbulamuu hin dandeenye jechuudha. So kanaafiyyuu biirra inni jiru sin ta'u siirra inni arginu do not dissolve in water. So the answer is simply do not dissolve in water kan jedhu ta'a jechuudha. Biirra inni jiru contain carbon and hydrogen and oxygen inni jedhu turuudha. So kanaafiyyuu garuu lipidiin maalidha jechuudha kan inni adda ta'u orgaanii molecular irraati sababa bishaan keessatti dissolve ta'uu hin dandeenyeefidha jechuudha. So gaaffii 15 gaafa ceenu both parasitic and saprophytic life is found in A. Fungi and virus, B. Protozoa and fungi, D. Algae and fungi, D. Bacteria and fungi. So warreen kana keessaati warreen kana keessa kam ta'a jechuudha. Eerra inni jiru fungi maalidha? Fungi saprophytic dha jechuudha. Virusiin immoo parasite dha jechuudha. Biirra inni jiru protozoa and fungi. Kunis akkasuma garuu haa ta'u malee protozoaan irra caalaan isaanii maalidha? Parasite dha jechuudha. Siirratti hin arginu algae are not parasite. Algae parasite ta'uu hin danda'u. Diirratti hin arginu bacteria and fungi. Garuu innillee akkasuma ta'ee hagas maramite jechuudha. It is not pesticide yookaan immoo sirriitti wanta ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu deebii sirrii kan ta'u kamidha eerra isa jiru kanadha jechuudha. Fungi and viruses are what? Parasitic and saprophytic life. Yookaan immoo kan isaan keessatti argaman fungi fi viruses jechuudha. So gaaffiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Paartii 2dhaan gaaffii 16ffaa irraa kaafnee kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Wanti isin hin galle yoo jiraate karaa koomentii nu gaafachuu dandeessu. Gaaffii kana irra deddeebiidhaan hojjedha. Karaa teelegiraamii keenya Monet Academy yoo jettanii search gootan hordoftoota 5,000 ol kan qabu karaa teelegiraamii keenya gaaffii garaagaraa wanta gadhiisnuuf argachuu dandeessu. Nootii garaagaraa isin gadhiifna. Paartii 5 nagaa walitti deebinutti nagaan nuuf tura.